Nagaa fi araarri Kiristoos biraa ta'ee lafa jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isiniif qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaattiin wajjin turaan affeerraa keenya. Daawwattoota keenya qophii keenya yeroo kanaatiin gochooti mormituu Kiristoos ta'an addunyaa irratti babal'achuu paasteriin waldoota Ameerikaa hundeesse Pastor Mikaa'el ibsaniitu jiru jalqaba irratti kan isin biraan geenyu ni ta'a. Odeessa keenya lammataatiin saantimni $1 miiliyoona baastu barbaacha waggaa 20 booda argame jedhameetu jira. Saantimi tokkichi $1 miiliyoona baasa jedhamee fi haatamee ture barbaadamee argame kun waggoota 20 ol fudhateetu jira. Seenaa dhaloota Kiristoosii wajjin wal qabatuu fi akkasuma warraaqsa Yihuudotaa wajjin wal qabatudha. Kanallee odeeffannoo quubsaa kan isin biraan geenyu ni ta'a. Gaa'elli artist Salaam Tasfaayee sababa isheen Kiristoositti amanteef diigameera oduun jedhu wayita ammaa kana sooshaal miidiyaa irra faffaca'aa jira. Akkasuma artistiin kun Kiristoositti amanuu isheetiin bultiin ishee akka diigametti namoonni hedduun haasaas jiru. Kanallee dhugaasaa kan isin biraan geenyu ni ta'a. Odeessa keenya gara biraatiin daawwattoota keenya jalqaba gaafa gara waldaa kiristiyaanaa adeemuu ijoollee qimmiiduu hiriyoottansaa wajjin waldaa kiristiyaanaa adeema ture. Waldaa kiristiyaanaa adeemanis ijoollee waldaa kiristiyaanaa keessatti dubbii sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf dhaqan qimmiiduu jeequuf deemu turan. Garuu adeemsa keessa jaalalaa tokkummaa amantootaa kanaatiin mo'atame faarfataa Gurmeessaa Tasfaayee. Faarfataa Gurmeessaa Tasfaayee eenyudha? Tibbana maal qopheesse har'a cidha bareedaa tokkos qopheesseetu jira. Maal fakkaata kan isin biraan geenyu ni ta'a. Amma xumura qophii keenyaatti yoon wajjin taatan jechuudha. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa sana fuulduratti isiniif dhufu gadi tuquu hin dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan keenya wayita viidiyoo bareedaadhaan hojjetamanii gadhiifaman hunduma dursanii akka isin dhaqqabaniif isin gargaara. Yaada qabdan komentii irratti nu qooda, like share gochuudhaan guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan baasiniin jecha kallattiidhaan gara qophii keenya yeroo kanaatti wal wajjin hadabarru. Nufaa deebi'uu tokkummaan nufaa deebi'uu jaalallee nufaa deebi'uu tokkummaan nufaa deebi'uu jaalallee nufaa deebi'uu. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Qophii keenya jalqabaa faarfataa Gurmeessaa Tasfaayee wajjin waan wal qabatu isin biraan geenya. Jalqabaa gaafa gara waldaa kiristiyaanaa adeemnu ijoollee qimmiiduu fi jeequuf deemna turre. Garuu adeemsa keessan jaalala tokkummaa amantootaatiin mo'amee jechuudhaan dubbateera faarfataa Gurmeessaa Tasfaayee. Faarfataa Gurmeessaa Tasfaayee kan dhalate lixa Oromiyaattidha. Maatiin isaanii dhiirota 3 fi durba 3 godhatan. Isaan keessaa Gurmeessaan sadaffaa irratti dhalate. Mana barumsaa dhaabbataa Kaatolikiittis barate. Faarfataa Gurmeen hordofaa waldaa Kaatolikii kan turee fi yeroo gabaabaatti gara miseensummaa waldaa Makaana Yesuusittis dabalame. Utuu umurii isaa saafelummaa keessa jirus faarfannaa barreessuu jalqabe. Albamii faarfannaa isaa jalqabaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa utuu barataa jiruu ture kan maxxanse. Bara 2000 keessa yeroo itti albamii faarfannaa kaaseta isa teeppii keessa kaa'amuun maxxanfamus carraa argatee maxxansuu danda'eera. Bara 2003 ammoo albamii isaa lammaffaa maxxansuus danda'eera. Albamii isaa jalqabaa maxxansuuf baay'ee kan rakkate ta'us albamii lammaffaa hojjechuuf garuu haalli jiru hunduu banamaa fi gaarii kan ture waan ta'eef baay'ee haala namatti tolus waan tureef yeroo sana keessa Finfinnee naannoo Shagolee hiriyaasaa faarfataa Yaadasaa Shirrii waliin jiraataa yeroo turanitti albamii isaa lammaffaas akka maxxansee dubbateera. Faarfannaa isaa duraanii albamii jalqabaa keessaas utuu atiin jirree silaa badeera seenaan koo situ nan buufnee narraa sin fagaannee ulfaadhu gooftaa Yesuus koo kan jedhu isa tokko ture. Faarsaa kanaanis baay'ee beekameera.
Ergasii albeemii isaa sadaffaa maxxansuuf waggaa 11 ol itti fudhateera. Haa ta'u malee faarfannaan gurmeessaa waldaa wangeelaatti amantuu kamittuu waggaa dheeraaf jaallatamee ittiin Waaqayyoo jajamaas tureera jiras. Faarfata gurmeessaan namoota fakkeenya godhataa ture keessaa Paaster Fissaa Faarfataa Magarsaa Baqqala, Faarfataa Phaawulos, Faarfataa Efreem Miggazuu, Baacaa Bayyana, Girmaa Qaxxisee fi Faarfattuu Feeven faan isaan muraasadha. Kana malees faarfannaawwan namoota hedduu dhaggeeffataa dinqisiifachaas akka ture ibseera. Bara 2004 erga abbaan isaa gara Gooftaa adeeme asitti garuu faarfataa gurmeessaan haalli jiruuf jireenya ulfaataa ta'uusaarraa kan ka'e ji'a ja'aaf tajaajila akka dhaabee fi barumsaa fi hojii jalqabuun akka irra ture yeroo hubate akka ta'es ibseetu jira. Albeemii isaa sadaffaa ilaalchisee waggaa dheeraaf itti yaadaa mari'ataas kan ture yoo ta'u, waggaa 11 booda yeroo Waaqayyo isaaf heeyyametti kunoo har'a fulbaana 15 2015 waaree booda sa'aatii 8 irraa eegalee magaalaa Finfinnee waldaa guutuu wangeelaa Gullallee yookaan Fiinaansiittis akka eebbifamuu himeetu jira. Jireenyaa tandaarbee magaasa waame waan yaadamiin an argee magaasa waame Yesuus waame. Gara odeessa keenya gabaabaa lammataatti yeroo darbinu daawwattoota keenya artist Salaam Tasfaayee sababii Kiristoositti amanteef gaa'elli ishee akka diigametti odeeffamaa jira. Akka namoonni tokko jedhanitti Salaam Tasfaayee amantaan Pirootestaantii akka waan gadhiisii ta'etti ilaalti, garuu akkas miti. Namni Kiristoos Yesuusitti amane kamuu cubbuurraa adda kan ba'edha. Namoonni hedduun kan isaan Gooftaatti amananiif sababa dhugaatii nama dhorkuuf, ejjumaa nama dhorkuuf, sababa sirba nama dhorkuuf qofa utuu hin taane jireenya bara baraa argachuufidha. Marree akka namoonni tokko yeroo ammaa kana haasaa jiranitti Salaam Tasfaayee amantaan Pirootestaantii akka waan gadhiisii ta'etti ilaaluudhaan jireenya gadhiisii jiraachuuf itti dabalamtes jedhanii maqaballeessii guddaa taasisaa jiru. Haa ta'utii gaa'elli isaanii diigamuun ifa baheetu jira. Kiristoositti kan amanu jireenya mataasaa, jireenya nagaa, jireenya aara galfii fi ulfina qabu ni jiraata. Kiristoositti kan amannuuf jireenya foonii keenya duwwaaf utuu hin taane dhaaltuu mootummaasaa ta'uufidha. Niitworkii jireenyaa isa nuuf Waaqayyo gidduu ture sakaraa Yesuus Kiristoosiin deebi'ee diriirfameen fayyadamnee Waaqayyoon akka wal arginuu fi dhaaltuu mootummaasaas akka taanuufidha. Salaam Tasfaayees jireenyi biyya lafaa ishee bultiin ishee yoo diigameeyyuu dhaaltuu mootummaa Waaqayyoo ta'uu isheetti gammachuu guddaa qabdi. Waaqayyoo bultii ishee hasirreessuun kadhannaa keenya. Jireenyaa tandaarbee magaasa waame waan yaadamiin an argee magaasa waame Yesuus waame. Gara qophii keenyatti aanutti yeroo darbinu daawwattoota keenya gochoonni mormituu Kiristoos ta'an addunyaa irratti babal'achuu paasteriin hundeessaa waldoota Ameerikaa ta'ee Paaster Miikaa'el ibsan. Hundeessaan waldaa Ameerikaa Paaster Miikaa'el macaafa isaanii Is the End Near jedhu yookaan guyyaan dhumaa dhiyaateera jedhu dabalatee macaafota 50 ol kan maxxansan kun gaaffiif deebii Kiristiyaan Poost waliin taasisaniin Show maqaa seexanaa Luusiferiin daddarbanii fi fiilmiiwwan daa'immanii Little Demon jedhaman gochoota Kiristoosiin mormanii fi hojii seexanaa ifatti jajanii fi mul'isan daran dabalaa jiraachuu ibsaniiru. Xumura irratti paasteriin kun mallattoowwan guyyaa dhumaa Wangeela Maatiyos boqonnaa 24-25 irratti barreeffaman akka raawwatamaa jiran kan yaadachiisan yoo ta'u, paasteroonni yeroon isaan itti baay'ee cimanii hojjechuu fi kadhachuu qaban amma jechuudhaanis himanitu jiru. Tandaarbee magaasa waame waan yaadamiin an argee magaasa waame Yesuus waame. Gara odeessa keenya xumuraatti yeroo darbinu daawwattoota keenya saantimni durii $1 miliyoona baasuu barbaacha waggaa 20 booda argame. Saantima tokkotti $1 miliyoona baasa jedhamee fi hatamee ture barbaadanii Israa'elitti deebisuuf waggoota 20 ol fudhateera.
Saantimni mallattoo seenaa taate kun dhuma irratti gara mana isheetti ergamuuf jirti jedhan angawaan USA sagantaa saantima deebisuu irratti argaman kun. Saantimni kun meetii irraa kan hojjetame yoo ta'u waggoota 2000 dura bara warraaqsa warra Yihuudotaa jedhamuun beekamu kan bocamedhas jedhameera. Saantimni sheeqeel jedhamu kun bara 2002 Israa'elii kan hatame yoo ta'u dhuma irratti barbaacha waggoota 20 boodas argameera jedhameera. Kibba Yerusaalem bakka sulula Eelaa jedhamu keessaa saantimni argame kun hatameera oduun jedhu kan dhaga'ame. Abbaan taayitaa hambaalee Israa'el IAA kan jedhamu namni lammii Filisxeem tokko saantima hambaa durii ta'e fudhachuuf odeeffannoo dhoksaa erga argatee boodas akka ta'e ibsaniiru. Saantimni kun dhuma irratti gara USA'tti geeffamuudhaan bara 2017 Denver Coloraadotti caalbaasiif dhiyaatee akka ture Abbaan taayitaa hambaalee Israa'el ibsaniiru. Abbaan taayitaa hambaalee Israa'el akka jedhanitti saantimni kun dhaloota Kiristoosiin booda bara 69 tolfamee jedhu. Kunis bara mootummaa Neeroo bara itti bartoonni gooftaa hedduun isaanii addunyaa kanarraa xumura mootummaa Neeroo irratti biyya lafaa kanarraa jumlaan ajjeefaman waldaan kiristaanaas abiddaan gubattee fi bara manni qulqullummaa Solomoon diigame keessadha. Kunis waggaa afraffaa bara fincila guddaa jedhamudha. Fincilli kun diddaa Yihuudoonni bulchiinsa warra Roomaa diduudhaan kan geggeeffame yoo ta'u dhuma irratti warra Roomaa jalaa ba'uun kan xumuramedha. Fincilli Yihuudoonni warra Roomaa irratti kaasan kun warri Roomaa magaalaa Yerusaalem balleessuu fi dhaloota Kiristoos booda bara 70tti mana qulqullummaa Yihuudotaa isa lammaffaa balleessuudhaan goolabame. Fincila kanarratti Yihuudoonni 100,000 hanga miliyoonaatti tilmaamaman dhumaniirus jedhameera. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessii wayitaa waan yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif eebbifamaa. Qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquun dagatinaa. Akkasuma like share gochuudhaan yaada keessan immoo komentii irratti nu qooda. Sa'aatota muraasa booddee odeeffannoo kiristiyaanummaa gara birootiin hamma deebinee ol arginutti turtii gaarii siniif haa ta'u nagaan tura.